Hawaasa Oromoo kutaa Oregon magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN waliin ta'uun Sadaasa 27 bara 2021 akka waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif yaamicha dhiyaate. Directory Olana Oromia Media Network Muhammad Abdush Kulala Mumme OMN Dajane Gutama Zak Dube fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon 33 by Hilton Portland 1000 North East Multnomah Portland Oregon 9723 Odeeffannoo dabalataaf karaa lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Koottaa wajjin taanee haala yeroo Oromiyaa fi Oromoo irratti waloon haa mari'annu. OMN utubuun sababal'aaf sagalee haa taanu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Portland, Oregon, USA. Nagenya durso kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Oduu Ijoo sa'aatiin qabannee dhiyaanne isinitti himna Muhammad Fantaaleetiin. Adda bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa shororkaa fi seer maleessummaa maqaa labsii yeroo muddamaatiin raawwataa jiru dhaabuu qaba jechuun gaafate. Paartiin obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu adda bilisummaa Oromoo ibsaalee yeroo Itoophiyaa ilaalchee baasen. Labsii yeroo muddamaa bulchiinsa biyya marbaasee labsii mormitoota siyaasaa rukutuu fi hawaasa nagaa irratti akkasuma kanneessa raawwachuuf labsameedha jedheem. Waraanni humnoota waloo woboo fi TDF adda waraanaa wallootti wal qunnamuu hordofe paartiin Abiyyi Ahmad Aliitiin durfamu bilxiginnaan guutuu Itoophiyaa keessatti labsii yeroo muddamaa labsuun hidhaa dararaa fi ajjeecha uummataa fi miseensota paartiilee mormitootaa irratti raawwataa jiraachuu hordofe ibsa kan baase. ABO'n labsii kana uummanni Oromoo fi hawaasni idil addunyaas akka balaaleffatuuf waamicha taasisee jira. Hayyoota Oromoo manneen hidhaa Qaallitti keessatti shiraan tursiifamaa jiran ilaalchisee haalli nageenya isaanii hedduun nu yaaddeessa jedhu qaamoleen hawaasaa garaagaraa. Nageenya hayyoota Oromoo ajjeechaa Artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hidhamanii waggaa tokko oliif murtee haqaa malee dararamaa jiran. Kanaaf sabni Oromoo tarkaanfii akkamii akka fudhachuu qabu beekutu irra jiraatas jedhame. Torbanoota darban irraa jalqabee eegumsi manneen hidhaa Qaallittiif taasifamaa ture akka duraanii miti. Yeroo hammaataa kanatti ammoo lallaafachuun eegumsa jiraa nu yaaddeesseera. Wayita biyyattiin gaagama siyaasaa maaf saaxilamte kanatti hidhamtoonni siyaasaa kamilleen eegumsa jabaa isaaniif malu argachuu qabu jedhu kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii laatan. Namoonni caasaa mootummaa keessa jiran kanneen quuqama Oromummaa qaban gurmaa'insa uumuun hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikaman dhiibbaa uumuu akka qaban qeerroon kutaalee Oromiyaa garaagaraa yaada OMN'if kenna gaafatan. Namoonni quuqamni itti dhagahamu kan caasaa sirnichaa keessa jiran hawaasa bor waliin jiraataniif carraa xumura ittiin oolmaa oolan shira sirnichi bifa garaagaraatiin xaxu saaxiluudhaanii jedhum qeerroon keessumaayyuu caasaan gara jalaa aanaalee Oromiyaa sadarkaa gandaatti hojjetum kijiba sirnichaa saaxiluun sirna bututee guyyaa lakkaawwachaa jiru kanatti xumura gochuu akka qabanis dhaamamee jira. Arsiyaanaa Sudeetti maqaa shanii wajjin hidhata qabdan jedhuun qaamota sirna aangorra jiruun hidhaa murtiin dabaa fi dararaan dargaggoota irratti gaggeeffamaa jira. Aanicha keessatti kan argamtu magaalaa Darrabbaa keessatti dargaggoota yeroo dheeraaf mana hidhaa turan keessa dargaggoo Jibriil Haaji Manzaa irratti ragaan sobaa qindeeffamuun murtiin hidhaa waggaa 2 fi ji'a 1 itti murteeffamuu maddeen OMN itti himanii jiru. Oduma wal qabateen godina Baalee gandoota aanaa Gaarfaa keessatti kaabinee fi humni addaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uun maqaa shanii jedhuun hawaasa
deemsaa jiru. Sanbata Dabreem gafa Sadaasa digdama bara 2021 ganda Aminyaa Hortootti shaneetu ganda Nuseena jechuun humni addaa poolisii Oromiyaa fi milishoonni aanichaa waliin ta'uun ijoollee umriin isaanii waggaa 14 hin caalle kan baay'inni isaanii lakkoofsan 16 ta'an paatrooliidhaan dhufanii mana isaaniitti cabsanii fuudhuun erga reebanii booda magaalaa Gaarfaatti hidhanii jiru jechuun namni taatee kana quba qabu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himeera. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Gudayyaa Biilaatti obboleeyyan lama waraana bilxiginnaatiin ajjeefaman. Obboleeyyan lamaan kunneen gaafa Sadaasa 19 bara 2021 waboo wajjin hariiroo qabdu jedhamuun gabaa keessaa qabamanii kan hidhaman yoo ta'u manidhaa keessatti reebicha cimaa argaatti raawwatanii booda halkan keessaa sa'aatii 8 fi daqiiqaa 25 baasanii ajjeesuun reeffa isaanii akka gatan maddeen OMN itti himanii jiru. Maqaan obboloota haala kanneen san ajjeefamanii Cimdeessaa Diimee Tolosaa fi Shallamuu Diimee Tolosaati. Oduu keenya xumuraatiin waraanni waliin Itoophiyaa ganna 3 Oromiyaa keessatti waggaa tokko oliif ammoo kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa ture. Bulchaa Itoophiyaa Abiy Ahmed dabalatee qondaaltota olaanoo paartii bilxiginnaa adda waraanaatti affeere. Dursaan paartii bilxiginnaa fi hoogganaan humnoota waraanaa Itoophiyaa Abiy Ahmed waraana humna ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin raayyaan ittisa bilxiginnaa adeemsaa jirutti dabalamuun hooggansa akka kennu ibse. Hoogganaan humnoota waraanaa Itoophiyaa erga dargaggeettii qotee bulaa fi daldala adda waraanaatti bobbaasee ficcisiisee booda Itoophiyaa baraaruuf adda waraanatti nan duula jechuusaa hordofee fuulli miidiyaa hawaasaa waraanaa hooggansi jeneraalota irra aaniin hooggansi Abiy Ahmed irraa hin aansu jechuurratti argamu. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii Ijoon keenya kana fakkaataa tokkoon tokko oduu keenya kana bal'ina isaa oduu keenya dilee keessa argattu fayyada. Hawaasa Oromoo kutaa Oregon magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN waliin ta'uun Sadaasa 27 bara 2021 akka waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif yaamicha Daarektarii olaanaa Oromiyaa miidiyaa neetwoork Muhammad Abdosh, Kulaalaa muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Dabaltirii by Hilton Portland 1000 North East Multnomah Portland Oregon 9723. Odeeffannoo dabalataaf karaa lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Koottaa wajjin taanee haala yeroo Oromiyaa fi Oromoo irratti waloon haa mari'annu. OMN utubuun saba bal'aaf sagalee haa taanu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Portland, Oregon, USA.